السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota Ganattuu Oromiyaa. Inshaallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshaallah barumsa wayisnii qabadhee dhufeen jira. Yoo Rabbina laaffise inshaallah. Akkasuma buleewwan hundumti keessanuu warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jecha walaa jajjabeessinu inshaallah. Gara barumsa keenyaatti ceenaa inshaallah. Akkuma argitan kana kuni dinnichaadha. Namummaan dinnicha hin beekne jiru. Kun dinnichaadha. Sana booda ni faayitanii waggaa qulqulleessitanii kaatan ni faayitan jechuudha. Ni faayitanii wagguu faayitanii kaatanii haala kanaan sahan asif qopheeffattanii haala kanaan kanatti naqxanii achi booda maxxaarraatti naqxanii ni cuunfitan jechaadha. Sana booda ni cuunfitanii hedduu tokko gaariidha. Anis jarrabee laaleera. Saniifuu bareedaadha isiniin jedha. Kan nu fayyadamnu huccoo isaa osoo hin taane bishaan isaa qallaa osoo hin taane kan nuti fayyadamnu bishaan isaa isa jalaati. Bishaan isaa isa jalaa fayyadamna. Haaluma kanaan na hordofa. Hedduu tokko bareedduudha. Fuula keenyarraallee waan tokko akka finniisaa nurra bahee nurra gurraacha'ee fuulli yoo saamunaan dhiqannellee foonni nu goggogee jedhu saniif hedduu tokko bareedaadha isiniin jedha. Obboleewwan itti fayyadamaa barumsi gaariidha. Fayyadamnu isiniin jedha. Fuula keenyaafillee gaariidha. Nu fayyada jedheetii yaada. Saniifuu itti fayyadamnu isiniin jechuu barbaada obboleen akira. YouTube channel keenya immoo subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jecha walaa jabeessinu. Turtiin keessan anaa waliin haa ta'u isiniin jedha. Kanaan fixanneerra. Akkasitti hojjetannaa jechaadha. Akkasii akkuma agartan kana jechaadha. Achi booda waan nu qopheeffannu tokkotu jira. Kuni akkuma isin beektan afaan Arabiitiin kurkumiidha yookiin immoo irdiidha. Namummaan hin beekne hin jiru irdii. Akkas isiniin jedha. Muuza nu barbaachisa. Muuza nu barbaachisa. Anuma waliin turaa isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf kun muuzaadha. Akkasitti murreeti muuza kan nu fayyadamnu muuziidha. Amma nu ga'u jechaadha. Amma nu ga'u fayyadamna.
garuu kan ammoo bishaan dinnichaa kana daqiiqaa 10 lafa keenya daqiiqaa 10 lafa keenya achi booda muuza qopheeffannaa muuza haala kanaan qopheeffannaa akkuma argitan kana muuziidha kuni erga daqiiqaa 10f bishaan dinnichaa sana lafa keenya booda muuza keenya qopheeffannaa muuza keenya oguu qopheeffannee booda bishaan dinnichaa kanarraa calalchina bishaan dinnichaa kanarraa calalchineeti jalasaa fayyadamna jechaadha. Akkuma agartan kana jalasaa fayyadamna achi booda muuza kana wal mayne akkasitti wal mayne jechaadha. Muuzaa fi dinnichaa wal mayne jirra. haala gaariidhaan wal makuu qabna. akkasitti bishaan dinnichaadhaa fi muuza wal maknee booda kurkumii yookiin irdii kanatti nayna jechaadha. hagana fayyadamna haguma isin ga'u fayyadamtanii anis haguma na ga'u fayyadama cina cinaa waan ta'eef ittiin dabala akkasiif fayyadamna jechaadha. achi booda akka haala gaariidhaan wal makna jechaadha. muuzii fi kurkumii irdii fi dinnichaa jechaadha. bishaan dinnichaa haala kanaa wal makna. akkuma agartan kanatti haala kanaa wal makna. in agartan jedheetii yaada. haala kanaan dinnichaa fi bishaan dinnichaatii fi muuzaa fi irdiidha jechaadha. haala kanaa wal makneeti achi booda ni dibanna jechaadha fuula keenyatti. fuula keenya garuu dura qulqulleeffachuu qabna. hogguu fuula keenya saamunaadhaan qulqulleeffannee kaanee ni dibanna jechaadha. fuula keenyatti ni dibanna. walakkaa sa'aatiitiif ni keenya yookiin daqiiqaa 30f ni keenya fuula keenyarra ni keenya. achi booda ni dhiqanna jechaadha. saamunaa uma feetanii dhiqachuu ni dandeessanii jechaadha. haala kanaan erga wal maknee kaanee booda ni dibanna jechaadha. an fayyadamee waan hin beekuuf isin agarsiisaa jira. hedduu tokko faayidaa isaa argeera jechaadha. amma fakkeenyaaf kun fuula keenya akkana gooneeti ni dibanna jechaadha. fuula keenya irratti ni dibanna akkanuma goonee dibanna. akkanatti erga dibannee fuula waliin geenye booda
akkasitti dibannee eega waliin geenye booda akkasitti erga dibannee waliin geenye booda hin keenya daqiiqaa 30 fuula keenya irratti ni dhiifna. Daqiiqaa 30 yookiin walakkaa sa'aatii keenyee sana booda ofirraa dhiqanna jechaadha saamunaadhaan. Haala kanaan bareedduudha isiniin jedha. Fayyadamaa laalaa torbiitti si'a 2 mee fayyadamaa laalaa isiniin jedha obboleewwan. Waan fayyadamee argee fi isiniin jedha obboleewwan kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Barnoota gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha.